ija keeniyaade daawwiti mana ifajiru go ati deemnani mul'ateeru go garamba dhuguma dubbachuuf yoo ta'e amma mucaan kun na gaddisiisu homtuyyuu na gaddisiisu jechaadha. Sababbiin isaa waa lama dhabii ta'e. Jiraafis akkan jirre ta'e, du'eefis akkan duune ta'e. Kan du'e boqateera, obbaafateera. Dadhabbii addunyaa kanarraa lafa gaarii lafa abbaan isaatti waamee dhaqeera. Inni jiru garuu madaa bara baraa baatee deema. Inni mucaa kanaa akkas ta'e. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha subscribe gochuu hin dagatina like share akka hunda bira ga'u sababbiin isaa afaan keessaniin hojjedha waan ta'eef manni kun immoo like fi subscribe jaalataa subscribe gochuu hin dagatina jecha har'a yeroo tokko qananiin du'uu ishii dura ji'a 2 kan hin caalle mucaa kana kaasetti isaa guutuu dhaggeeffachaan baajajiidhaan kontraata qabannee lafa dheeraa deemaa turre mucaan baajaja akkuma tasaa baneet dhaggeeffachaan dhufee jechaadha. Faarsituu sirbaas ta'uu baadhu yookiin ofii kootiifis sirba sarchi godhee argadhee waa'ee sirbaas dhaggeeffachuu baadhu garuu akka tasaa'uun dhaggeeffadhu gurran qabadhu jechaadha. Yeroo sanitti baay'ee na dinqisiise bakka mucaa kana waan hin taanerra balaarra akka bu'u yeruma sanan beekee dhuguma dubbachuuf oo ta'e jechaadha. Garuu ji'a 2 booda gaafa haati manaasaa kun lubbuun ishii darbee maal yaadee mucaa kana shira keessa galchuudhaaf isa hoo ta'e hin beekama waan ta'eef kallattii kanaan dhufanii jedhee yaadaa ture jechaadha. Amma inni dhufee eeruu kennutti jechaadha. Sababbiin isaa kan inni hojjetu ijoollee aartii Oromoo tarkaaffii tokko tarkaaffachiisan keessaa ijoollee mul'achaa jiran keessaa ijoollee Oromummaa kana sirriitti ifa baasanii addunyaadhaan mul'isaa jiran keessaa inni tokko isa waan ta'eef jechaadha. Haacaalus waan nama gaddisiisu otoodhuma kumatamuu otoodhuma saba ambiraatirraatti waan adda addaatti darbatamuu lubbuun isaa kan darbe yeroo sanitti garuu kanarra gaggabdanii fi kanarra boochanii fi kanarra wayyoo jettan kana yeroo sanitti garuu komachaa turame mootummaa jala galamee akkasii akkana qeerroo jirtu jechuu dhiise feerroo bittu jechaa jira jettan garuu gaafa inni lubbuudhaan darbe bakka fuunuu dhabne jechaadha gubaa barabaraa nutti ta'e jechaadha. Kanaafuu mucayyoon haaduutuutii dhugaan ishee abawaa baatu jechaan jiru sababbiin isaa anis dubartiidha anumtillee darbeera yoo nan jedhee ijoollee nan qaba obboloota nan qaba gaafan gara ofiitti naannessee fidu nama dhukkubsa nama ofii dhabuun ilmoo ofii dhabuun obboleettii ofii dhabuun baay'ee nama cabsa jechaadha. Haa ta'u malee mucaa kanattis hin ajajee waan ragaa qabatamaa hin taane waan ija keenyaan hin argine mucaa kana hawaasa keessaa baasanii saba keessaa baasanii sabni biraa nyaachuuf itti gahu. Keenyas immoo yoo xiqqaate yoo jajjabeessuu baattan yoo cinaa dhaabbachuu baattan gochisaa yaraadha jettanii yoo yaaddan waan qabatamaayyuu hin taane jala deemtanii waan haamileessa cabsu waan isa buusu hin godhina. Oduu akka hojii keessanitti baay'ee mucaan inni sofrarraasa jedhamee eeggamaa ture garuu waaqayyo immoo waan hundumaafuu sababii qaba waan ta'eef guyyaa har'aatiif gaheeraa jechaadha. Kanaafuu yoo jajuuyyuu baattanoo cinaayyuu dhaabbachuu baattan isa jireenya isaa keessaa bahaafi dhugaa waaqni abbaa jira. Gaafa dubartittii ishii ejjiteetti jedhanii warri Samaariyaa waaqa duratti Yesus duratti dhiyeessan warri ani qulqulluudha jettan dhagaa darbadhaa waqaraa ajjeesaa jedhe hunduu baqatanii achii deeman. Kanaafuu firdii namatti hin faradina isinitti faradamu. Baay'ee lafa kanarratti wanni hojjetamu isa foonii isa nuyi beeknu duwwaa otoo hin ta'in wanti afuura jedhamu spiritualiin jira. Seexanni hin hojjetu miti namoota dadhaboo biratti namoota jilbifachuu hin dandeenye biratti mucaan kun immoo nama ka'aa jiru nama guddachaa jiru nama tarkaanfachaa jiru nama darbee Oromiyaa irraa Itoophiyaa irraa darbee addunyaa irratti mul'achaa jirudha sababbii ta'eef afuurri isa kuffisuudha kallattii kamiinuu darbatamu hin dhufachaa. Kaayyoon isaas galma ga'ee fira tarii guyyaa tokko waaqayyo bilisa isa baasuu danda'a jechaadha. Haa ta'uuti amma mucaan kun hiree isaa filatee gara waaqaattis fedhu haa dhufus haa dhiisus isa filannoo isaa isa beeka isa jireenya isaa keessaa bahaafi tarii ishiinuu otoo jiraattee dhugaa isaa kan argite akkuma inni jedhetti akkuma inni sirba kanarratti jedhetti arguu fi dandeechi tarii ishiinis lubbuun ishii haa boqattu boqonnaa hin dhoowwina.
isas jireenya isaa keessaa bahaafi jabeessaa isiniin hin jedhu inni qulqulluudha isiniin hin jedhu ani waan an argin qabu waan an ta'eef isinis waan agartan hin qabdan waan ta'eef itti murteessina isiniin jecha maaliifi dubartoonni immoo eenyumti keenya jaalannee dabarree waqtii jaalalli miira namatti dhaga'amu san waa tokko darbuu hin dandeenyu jechaadha. Namoonni baay'een gaafa dipireeshinii addaa keessa jiran tarkaanfii hin taane gaafa irratti fudhatan odoo irratti fudhachuu baatan akkuma tasaa of qabanii daqiiqaa 5 ijoollee keenya boonisaa ta'u qananiisaa ta'u mucayyoo ishii Dubaayitti duutesaa ta'u odoo daqiiquma 5 obsanii darbanii edaa kanaafan tarkaanfii irratti fudhachuudha ka'ee jedhan. Filannoon jireenya lafa kanarratti filannoo lama kan jedhamu jira. Yoo ta'e hin ta'a yoo ta'uu baate hin hafa. Hin darbu sinitti fakkaatina. Guyyaa sin maatii horattanii ijoollee godhattanii gaafa ijoollee godhattan jaalala har'a sa'aatii 24 abbaa manaa keessan jala yookiin jaalallee keessan jala taa'uu barbaaddanii sin jaaladha duwwaa dhaga'uu barbaaddan kun guyyaa sin nuffisiise waa'ee daa'ima keessanii qofa ariitan jiraachuu danda'a. Guyyaa jechichuma dhaga'uu nu deebi'ee akka daa'ima reefu dhuftutti sin qaanessu jiraachuu danda'a. Sababbiin isaa jaalala amma isa miira nama waaddu san ijoollee keessaniif jireenya keessaniif mana keessaniif bultii keessaniif hirtan jiraachuu danda'a. Guyyaa immoo kun hundumtuu darbee isinii ta'e guyyaa immoo hin taane odoodhuma kan gargar baatan iyyuu ta'ee guyyaa immoo isarraa baganii hiikkadhe jettan jiraachuu danda'a. Tarkaanfii hin taane ofirratti fudhachuudhaan hin ka'ina. Hin darba waan ta'eef. Sirriidha miirri akkasii namatti dhagahamuu danda'a. Garuu hin darba sababbii ta'eefu obsaatuma dabarsa. Gaafa darbu deebitanii ittiin bilisa ta'uu keessan galateeffattu sababbii ta'eef jecha. Kanaafuu warri Andu'aalam cabsuudhaaf akka inni tarkaanfii hin taane keessa galuudhaaf gootanis bilis dhiisa. Oomaa isin hin fayyadu. Kun maal jedhee tasinitti hima? Akkas ta'ii akkana ta'ii akkas taate akkana taate jechuun namarratti murteessuun qixxee odoo namni kun waan hin taaneef xiinsammuu addaatiif saaxilame yookiin lubbuu isaatirratti waa godhe sinuu sammuun keessan itti gaafatamummaa jalaan baatan jechaadha. Waaqayyo ishis jannata keessa haa jiraachisu boqonnaa lubbuu ishiitiif haa kennu isas immoo sammuun isaa nagaa ta'ee haala jiru kana keessaa bahee guyyaa itti darbee namootumti isa nyaachuuf itti gaman kunillee dhugaa isaa baran isa taasisu jecha abbaan firdii waaqa duwwaadha hin faradinaa jecha viidiyoowwan akkanaa kun akka isin bira ga'u yoo barbaaddan subscribe share gochuu hin dagatina like yoo gootan algoritmiin YouTube namootaan biraatiif dabarsuu danda'a waan ta'eef like gochaa jecha turtii